Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen Tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii kooti hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo araarsummaan giftii keenya dubaroo maaram eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keessan faana ta'u akkam jirtu jecha guyyaa irraa qophii kiyyaa kutaa lammaffaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Qophii kana keessatti amantaa jechuun maal jechuu akka ta'e torbee darbe yookiin immoo qophii keenya kutaa tokkoffaa keessatti akkuma waliin ilaalle ammas egaa dhimmi amantaa dhimma laayyootti ilaalamu osoo hin taane namni kamuu waa'ee amantaa isaa bal'inaan sirriitti beekuun barbaachisaa waan ta'eef koorsii walitti fufiinsa qabu kutaa lammaffaa isaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. chaayinaalii kiyya subscribe, like, share gochuudhaan yeroota keessan biraan akka geessan isiniin jecha koorsiin kun itti fufiinsa waan qabuuf iyyuu namoonni hundumtuu koorsii kana barachuu barbaadan dhuftanii sagalee Waaqayyoo akka barattan isin affeera. Kallattiidhumaan gara qophii kiyyaatti isin dabarsa. Kutaa lammaffaa qophii keenyaa kana keessatti amantaa jechuun maal jechuudha dhimmoota jedhanii amantaa jechuun uumaa fi uumamni kan itti wal argan daandii dhugaa gara Waaqayyootti nama geessitu deemsa hafuurawaa boqonnaa lubbuu fi jireenya bara baraatti kan nama qopheessitu daandii jireenyaatiidha jechuudha. Waaqayyoon gooftaan keenyaa fi qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos kan irratti hundaa'uudhaan garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa, mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira jechuudhaan boqonnaa lubbuutti nu waametu jira jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 gaafa dubbisu. Egaa addunyaa kana keessa gaafa gabbuutanii ilaaltan dhimma amantaa irratti falmii fi garaagarummaa hedduutu mul'ata. Sababiin isaa maaliif yoo jenne namoonni kaan Waaqayyotti amanna jechuudhaan Waaqayyoon dhiisanii waaqa tolfamaatti kan amanan hedduu isaanii waan jiranii. Kaan isaanii immoo tokkummaa fi sadummaadhaan kan waaqeffamu Sillaasee uumaa isaanii dhiisanii Waaqa Ilma Abbaa kan qofa kan amanan jiru. Kaan isaanii immoo Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin nuuf kadhata, nuuf araarsa jechuudhaan kadhataa taasisanii kan ilaalan namoonni baay'een ilaalchonni baay'ee waan jiraniif Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos tokkummaa abbaa isaa fi isaa ibsuu gaafa barbaadu anatti isa amanaa, abbaa kootti isa amanaa, mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira jechuudhaan egaa jireenyi Waaqayyoodhaan akka argamuu danda'u amantaadhaan akka nuti fayyuu dandeenyu bal'inaatiin nu barsiisee nu gorsee jira jechuudha. Kanaafidha jechuudha nutis daandii ishee dhugaa fi sirrii kan taate karaa dhiphoodhaan karra mootummaa Waaqayyootti kan nama geessuun jireenya bara baraa fi boqonnaadhaaf kan nama qopheessitu qabannee jiraachuu qabnaa jechuudha. Daandii isheen jedhamte amantaadha. Amantaa gara Waaqayyootti nu geessuu dandeessu kana. Amantaa Waaqayyoodhaan wal agarsiisuu dandeessu, boqonnaa lubbuutiin nu ga'uu dandeessu kana qabannee amantaa keenyatti cimnee Waaqayyoodhaan amannee cimnee jiraachuutu nurra jiraata. Macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti daandiirra dhaabbadhaa, daandiin isheen jalqabaa ishii kami jedhaatii gaafadhaa, ishiirras deddeebi'aa lubbuu keessaniif boqonnaa argattu jedhee lubbuu keenyaaf boqonnaa akka argachuu dandeenyuuf daandii ishee jalqabaa sanirraa akka deddeebi'uu qabnu, akka deddeemnu, akka dhaabbachuu qabnu nutti himaa jechuudha. Daandiin isheen jedhamte amantaa. Daandiitti irra dhaabbadhaa, daandiin isheen dhugaa kami jedhaa gaafadhaa. Namoota baay'ee jalaatii daandiin dhugaa jalaa badeera. Namoota baay'ee jalaa daandiin jireenyaa jalaa badeera. Kanaaf daandiin jireenyaa warri jalaa badellee dhaabbatanii daandiin isheen dhugaa kami jedhanii abboota isaanii gaafachuu qabu jedha macaafni qulqulluu. Isaan booda garuu boqonnaa argachuu danda'udha. Kanaafidha qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti abbootii keessan isaan jalqabaa sana isaan sin barsiisaa fi isaan sin gorsaa turan sana yaadadhaa. Firii amantaa isaanii keessaa argame ilaalaatii isaan duukaa bu'aa. Iyyasuus Kiristoos kaleessa sarrasiisumaadha waan ta'eef barnoota shakkitootaadhaan barnoota warra jallootaadhaan qabamtanii daandii keessan dhugaarraatii akka hin baaneef akka hin fagaanneef jabaadhaatii of eegaa nuun jedhee kan inni nu barsiisuuf kan inni nu gorsuuf kanaafidha jechuudha.
Kanaafu daanditti irra dhaabbachuu qabna. Nuuf hin galle yoo ta'e abbootii keenya gaafachuu qabna. Isaan booddee immoo boqonnaa lubbuu keenya argachuu ni dandeenya waan ta'eef jechuudha. Egaati macaafa qulqulluu irratti dabalee ammas qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irraa kaasnee gaafa dubbisnu kan inni nuuf kaa'e jedha. Kan inni nuuf kaa'e jedha. Yaa obboloota koo isin keessaa tokkollee garaa hamaa isa hin amanne isa Waaqayyo jiraataa irraa garagalus akka hin qabaannetti of eeggadhaa hinuun jedha. Garaa hamaa, garaa dabaa, garaa cubbuu akka hin qabaanne lapheen keessan akka garaa hamaa hin taanee fi namoota Waaqayyoon amanan irraatii nama Waaqayyoon hin amanne taatanii akka Waaqayyo irraa hin garagalle akka Waaqayyo irraa addaan hin baane Waaqayyos akka isin irraa addaan hin baaneef of eeggadhaa erga nuun jedhee garuu isin keessaa namni tokkollee gowwoomsaa cubbuutiin mata jabeessaa akka hin taanetti guyyaan irraa inni nuyi sagalee Waaqayyoo itti dhageenyu otoo hin darbin guyyuma guyyaatti wal jajjabeessaa. Nuyi amantaa keenya isa duraa sana amma dhumaatti jabeessinee yoo qabanne warra Kiristoos wajjiniin qooda qaban taana. Caaffanni qulqulluun har'a sagalee Waaqayyoo yoo dhageessan akkuma warra isa irratti ka'anii sana isinis mataa jabeeyyii hin ta'inaa isiniin jedhee kaa. Kanaaf garaa keenya isa cubbuu sana qulqulleessine Waaqayyoon amanne amantaa keenya ishii jalqabaasa qabannee yoo dhaabbanne warra Kiristoos wajjin qooda qaban taanaadha. Kiristoos wajjin tokko ijoollee Waaqayyoo ijoollee Kiristoos taana jechuu barbaade. Kanaaf ijoollee Kiristoos akka taanuuf amantaa keenyatti cimnee dhaabbachuutu nurra jira malee amantaa keenya irraa raafamnee duubatti deebi'uun akka nurra hin jiraanne macaafni qulqulluun sirriitti cimsee nu barsiisa waan ta'eef jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irraa kaanee gaafa dubbisnu Iyesuus Kiristoos karaa isa dhiphoodhaan ol galaa. Karaan gara badiinsaatti nama geessu bal'aadha. Karri isaas bal'aadha. Namoonni irra deddeebi'anis baay'eedha. Karaan gara jireenyatti nama geessu immoo dhiphoodha. Rakkoodha. Karri isaas immoo dhiphoodha. Namoonni achirra deddeebi'anis immoo muraasadha jedhee erga dubbateen booddee raajota sobduurraa of eeggadhaa. Isaan oolaa fakkaachuudhaaf gogaa oolaa uffatanii garaa keessan ni dhufu. Garaa isa yeeyyii butattuudhaanis gara keessan ni dhufu. Isaan kana immoo ija hojii isaaniitiin firii hojii isaaniitiin hin beektu jedhee dubbatee jira jechuudha. Gogaa oolaa inni jedhame wangeelaadha. Wangeela qabatanii gara keessan dhufu. Nama wangeela beekan fakkaatanii oolota fakkaatanii ijoollee Waaqayyoo fakkaatanii gara keessan ni dhufu. Gaafa dhufan garuu nageenya labsuuf miti gargar ba'iinsa labsuudhaaf dhufu. Warra akkanaa kanarraa maal godhaa of eeggadhaa. Kiristoos irraa addaan sin baasuudhaaf dhufu. Kiristoos fayyisaa ta'e osoo jiru akka inni fayyisaa hin taanetti akka inni Waaqa hin taanetti kan lallaba sobaa kan labsan ijoollee daabiloos kan ta'an gara keessan dhufu waan ta'eef isin maal godhaa of eeggadhaa nuun jedhee macaafni qulqulluun nutti dubbataa jechuudha. Amantaan warra dhugaadhaan isa waammataniif Waaqayyo isaanitti dhiyoo ta'uu isaa kan ittiin beeknu daandii yookiin riqicha guddaadha ijoollee Waaqayyo. Amantaan jechuun. Egaan amantaa jechuun warra dhugaadhaan Waaqayyoon waammatan Waaqayyo immoo isaanitti dhiyoo ta'uu isaa kan ittiin beeknudha jechuudha. Qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate macaafa qulqulluu keessattis kan barreeffame abbooliin keenya raajichi Museenis kan barreessanii qaba. Akkuma Waaqayyo gooftaan keenya yeroodhuma nu isa waammannutti nuuf dhaga'u kanatti sabni guddaan waaqolii isaa isatti dhiyaatan isa kamiree sabni guddaan seerrataaf firdii isa qajeelaa akka seera ani har'a isin dura kaa'u kana hunduma qabu isa kamiree jedheetu kaa'a jechuudha. Seera keessa deebii boqonnaa 4:7 irratti kan dhugaadhaan na waammatee fi kan inni itti dhiyaadhu kan akka koo eenyudha ree jedhee akkuma dubbatu faaruu Daawit 445 18 irratti immoo Waaqayyo warra isa waammatan hundumatti warra dhugaadhaan isa waammatan hundumatti dhiyoodha. Inni fedha warra isa sodaatanii fiixan ni baasa jedhee ni dubbataa jechuudha.
inni fedha warra isa sodaatanii fiixanii baasa iyya isaanis immoo dhagahee isaaniin oolcha jedhee kaayitu jira jechuudha. Kanaafu amantaadhaan ooluun ni danda'ama. Amantaadhaan waaqayyotti dhiyaachuun amantaadhaan fayyina bara baraa argachuun ni danda'ama waan ta'eef amantaa keenyatti cimnee dhaabbachuun barbaachisaadha. Egaati amantaa jechuun isa kanadha. Amantaan waa'een amantaa koorsiin kuni asirratti dhaabbatu kutaa sadaffaan isaa sitti fufa. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaan waaqayyo kan galateeffame haa ta'u hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Wasbaata ለእግዚአብሔር ቪዲዮ biraadhaan wal arginutti nagaan turaa galatooma.